خير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا ورحمة الله وبركاته هردفتوتا تي في اي sagantaan dargaggoota guyyaa irraa daawwattoota keenya mara kan afeerrattuun waa'ee teknooloojii fi dargaggooti. Inshaallah guyyaa irraa haaluma beekamuun akkuma beekamuun walitti deebinee jirra. Sagantaa dargaggoo guyyaa irraa keessatti waan addaa kan hedduu nama hawwatu haala jireenya keenyaa keessatti nama kana hunda keessa buusee if agarsiisu wajjin turre jechuudha. Kunis maali yoo jettan taate teknooloojiidha. Teknooloojiin dargaggummaa keessatti akkamitti jira? Maaliin qabannee dhufne? Jennee kan waliin ilaallu irra Ustaad Ibsaa Dhugaatii wajjin inshaallah turtii keenya nu waliin godhaa isiniin jenna. Kuni TVI sagantaa teessanii tan dargaggooti. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam wa barakaatu. Mee daawwattoota keenya irra sagantaa addaatiin akka dhufne abdiin qaba. Sagantaa tana keessatti waan hedduu fudhatama waan qaba waan jireenya kana keessatti ijoote qabannee dhufne wanni kun waan laaftutti ilaalamuu miti haga marii keenya inshaallah waliin turra mee salaamataas itti dhaammadhuuti akkasumatti illee hordoftoota si beekan kanaas achumaan gama teknooloojii kanatti as nu harkisi. Bismillahir Rahmanir Rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلين إسلاما خنين الدنيا مررت أركمتن هنده بك جرتنتي نجا في جلالة ربي سن رهاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا سجنتا درجوتا أكما أبليس غيا بحر جل كبرتي سني توكي قويا الرا يوربين كينيا فدي سجنتا تينيا تنبرخا تملكي تنخيستي wanni nuti irraa haasa'uu barbaanne sagantaa dargaggoota tana keessatti waa'ee teknooloojiiti. Teknooloojii gizee jennu akkamitti dargaggoo fi teknooloojii tana walitti hiinee dargaggoonni teknooloojii wajjin walitti dhufeenya akkamii qabanii haala akkamiitiin bu'aa irraaf buufachuu jiranii haala akkamiitiin immoo teknooloojiin tun ablee qara lama yeroo takka si fayyaddu yeroo takka si murtu taatee arkamti dargaggoonni akkamitti waan akkanaa tana faa keessa if eeguu qaban waan jettu irratti bal'inaan sagantaa tana irratti mari'anna akkuma jalqaba irratti uyite mata duree tana wanni filanneef guddoon muhimmin achirraa eegaltii mire akkasi wanti guddoon sagantaa tana keessatti mata duree dargaggootaa fi teknooloojii jiru itti filanneef akkuma beekamu yeroon amma keessa jirru jaarraa 21ffaa jaarraa addunyaan tun haajaa ifii hunda teknooloojiin itti deebistee jirtu jechuudha. Ilmi namaa xiqqoo malee amma haati manaatii fi abbaan manaa mana keessa waliin ta'anii yaada wal dabarfachuuf maybe tekstii waliin godhan. Yaa teknooloojiidhaan guddachuu yaadu. Garuu wanti nama adda harkisuun jechuudha. Tanaaf teknooloojiin tun bu'aan sii maali, hanqinni sii maali, ibaadaarra rakkoo qabdi, dargaggoota aadaa dhabamsiisuu irratti wantoota akkanaa kana hunda keessatti mari'anna jennee abdii qabna. Inshaallah hordoftoota keenya akkuma beekamu sagantaan teenya tan guyyaa irraa haala kanaan iftaa bilisaan as dhuftee jirti jechuudha. Meegaa akkuma jannetti marii gabaabduun nuti arraan tana sagantaa teenya tana keessa qabnu teknooloojiin maali? Akkasi jazakallahu khairan barakallahu fiki irra hedduu gaa teknooloojii gizee jennu teknooloojiin tuni nutiitu maqaa keenyatti teknooloojiin maal akka taate gana amma maqaa ittiin baasne malee
teknooloojiin kun jechuma afaan faranjiiti irra hedduu yeroo maqaan boo wantoota adda addaatiif akkaan ani beeku garuu khalaqa uumaa jechuudhaan ni yaamama yeroo dheeraa akkasuma wantoonni adda addaa amma ganda keenyatti yoo wanti takka uumamte maqaa ganda keenyaati itti baasta malee maqaa Ameerikaa ittiin fiddu gizee hedduu wanti takka bakkuma itti uumamte sanitti maqaa kan namtee fi yaamamti takkaanuu teknooloojii jechuun khalaqa ilmi namaa uume kan application gama adda addaatiin ilmi namaa itti fayyadamu wantoota dhimma itti bahan keessaafu industirii keessatti industirii jechuun bakka oomishni adda addaa itti oomishamu oomisha gizee jennu ammas oomisha biyya teenya kan lafarraa qotee bulaan keenya magarsiisee baasuun qofa osoo hin ta'in walumaa gala kaampaanii haa taatu lafa haa taatu qilleensarra haa taatu wanta khalaqa ilmi namaa uume dhimma itti bahuutu teknooloojii jedhama jechuudha. Duuba teknooloojii kana keessatti yeroo takka takka teknooloojii wayita jedhan namoonni hubannaa isaan qaban waanuma elektirooniks yookaan waan arkitee miti sokkeetaan takka ifaan dalagu qofasaa. Mee teknooloojii gizee jedhan waan ati uumtu irratti teknooloojii ni jedhama. Wanti gaa irra hedduu teknooloojiin akkuma ammaati gaafii jajjabduudha gaafii natti na gaafate teknooloojii gizee jennu waanuma amma addunyaan tun keessaafuu jaarraa 19ffaa eegalee hanga 21ffaatitti itti fayyadamu jirtu wantoota adda addaa kan ilmi namaa yeroorraa gama yerootitti khalaqu irra hedduu akkuma ati jette teknooloojiin amma uumamtu tuni sokkeetaa fi haadaa fi tirikaa wajjin wal qabatti teknooloojiin yeroo amma wantoonni adda addaatis namni garigari lakkuma sammuun ilma namaatuun guddataa wanti itti fayyadaman jijjiiramaa deemuuni namni sokkeeta gidaara suuqan dhiisee soolaar siistamii irraa illee teknooloojii ta'ama soolaar siistamiinu uumama khalaqa teknooloojii keessaa isa takka jechuudha. Wanto teknooloojii jechuun waan gidaaratti seentee ifaarraa as harkifatan qofa osoo hin ta'in wantoota addaa tana ilmi namaa bifa adda addaatiin hojiilee ifi sablisuuf takkaan addunyaan itti wal qunnamuuf takkaan haajaa ifi itti bahuuf dhimma itti bahuuf uummatu hunda waan haaree ilmi namaa karaa sasabloon itti haajaa bahu hunda teknooloojiin amma teknooloojii elektirooniksiitii jira teknooloojii waraanaati jira waraanni dur ilmi namaa gizee wal lolu sayfii wal loluu ture akkasima bakka kana wal ballamatee dirree sanirratti gaafa jeenummaan jirtu amma immoo ilmi namaa dhokoteeti mana duuba qilleensarra waa walit darbaa jechuudha. Amma teknooloojiin guddachuutu ilma namaa karaa sayfii qabatee loluun adawwii sayfii qabatee ifraa dhorkuutiin bakkuma taahuu qilleensa isaanii too'atee waan itti darbu ta khalaqa teknooloojii kanarraa arkate bakka taahuu itti darbee daaraa jirbiin baraaja aangoo agarsiifataa jechuudha akkas. Akkuma beekamu gaa hordoftoota keenya har'a guyyaan jalqabbiidhaan kan jalqabne sagantaa dargaggoo waa'ee khalaqa uumaa yookaan namni takka teknooloojii akkamitti uuma ammallee teknooloojii keessatti akkamitti fayyadaman haa ta'u garuu gaafiin tiyya tangama ibsatti yookaan ustaad ibsatti ki dabartu nuti waliin fakkeenya gizee yennu akka amantii islaamaatti amantii islaamaa keessatti khalaqa kana nu dura uume moo waan joo tokkos namoota adda addaa keessa ni deemti mee waan irraa hubattu takka namootan dandeettii waan adda addaa uume amantii islaamaa warreen islaamummaa amantiif qaban keessaa mee waan tokko nu yaadachiisuu dandeessi. Akkasi jazaakallahu khayran namni if dhawe if hin dandamu jette Oromoon akkasuma akkasii miti jaarraan nuti keessa jirru kuni jaarraa ummanni islaamaa waan hundaan boodatti hafaa tahee addunyaan garbii keessaafuu ummanni yahudaa mutaxawwira tahee sadarkaa takkaffaatitti ittiin mul'atu. Ummanni islaamaa mul'achuu dhabee dhokachuun qaroomni ummata islaamaa ka dur qabaachuu turan san dhabamuun immoo hanqina keenyarraa nuti hubannaa dhabuuf rabbii wajjin wal qunnamtiin nuti qabnu xiqqaachuun nuti immoo waanuma namni uumetti fayyadamuu malee ifi mataa keenyarra dhaabbannee aqlii rabbiin nuu kenne tana itti fayyadamuu dhabuuni addunyaan ummata islaamaa bira tarkaanfattee ummanni islaamaa amma warra taa'ee harka garbii takkaanuu harka ummata weestarni warra dhihaa kana eeggatu taatee jechuudha.
teknooloojii yoo feene qaroomina jijjiiruu dandeenya. Qaroominni dur addunyaa irratti beekamaa ture qaroomina islaamaati. Uummanni islaamaa qaroomina gurguddaan beekamuu ture. Fakkeenyaaf amma biitti qaroominaan addunyaa irratti saayinsii keessatti wantoota adda addaatitti tuqamtu yeroo hedduu biyya teenyatti illee gizee barannu Giriik faa gizee tuqan dhageenya. Maqaalee afaan Giriikiin amma dimokiraasii yoo jette amma dimokiraasii jechi jiru kun uummata afaan Giriik irraa fudhatame diimoo jechuun akkana kiraasii jechuun akkana jaanii nu barsiisuu turan. Wanti akkasiin nu barsiisaniif isaantu qaroomina qaba. Qaroomina addunyaaf arjooman uummanni sanirraa nu barsiisuu turan jechuudha. Chaayinaan qaroomina qabdi. Uummanni islaamaa immoo qaroomina chaayinaa dursu. Fakkeenyaaf biyyoota islaamaa gurguddaa keessa uummanni Masrii qaroomina islaamaa keessatti hadaaraa islaamaa keessatti warra beekamu jechuudha. Zamana faraa'inaarraa zamana Nabi Muusaa waan dhiyoo tana eegalamte osoo hin ta'in achi deebistee if booda zamana kumaatama meeqa if booda deebistee yoo laalte qaroominni uummata islaamaa zamana itti tuqamuu tureetu jira jechuudha. Qaroominni teknooloojii. Teknooloojiin ammaa tuni sammuu guddinaa fi uumaa rabbiin khalqii uumaa rabbiin si uumee sammuu ta'e tana bareecheen waan ati yaaddee ol baastee gabbuustee khalayxee fiddu gargaarsa rabbiitiin beekumsa rabbiin si kannetti fayyadamtee beekumsa san jaarraalee jahaffaa torbaffaa saddeettaffaa gaafa addunyaan tun cinaan takka aangoo ummata muslimaatiin buluu turte hanga chaayinaatitti hanga ispeenitti Qusxanxiiniyaa biyyoonni kun gaafa qaroomina islaamaatiin hoogganamuu turan ummanni islaamaa ummata mufakkira ture ummata sammuu isaanii daleeysisee awaa addunyaa tanaaf raabsu ture ummata harka maratee nama eegu kanan turre jechuudha. Ummanni islaamaa qaroomina akkana amma keessa jiru kana keessan turre kana caalaa ummata harka nama eeggatu osoo hin ta'in ummata addunyaan tun harka isaaniitii irraa eeggatu turte wantoota qaroomina islaamaa keessaa kalaqa gurguddaa hayyoonni islaamaa gurguddaan addunyaa tanaaf gumaachan keessaa yoo naa himi jette gaa asit deebisee irra deebi'ee keessa deemuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u beektaa namni tokko wayita kalaqa jennu kalaqni uumaadha. Rabbiin kennaa namaa kana. Akkasi. Haa ta'u amma waan takka uumuudhaaf karaa itti uuman yoo argatte karaa laafaan uumta. Amma fakkeenya akka saayinsittis ta'e akka histirii seenaalee adda addaatti wayitaan dhaga'u shaayii tanaa shaayii qixalii tana namicha muka jala osoo taa'uuti bishaan danfifatee muka keessa baalli san bu'ee fi baalli san gizeenii fi siigaltee dhugee booda maaltu kalara jiree jechuudhaan achirraa mirqaanaas darbees waan jiru jira. Mee gama fayyirratti yoo fudhanne fakkeenya yoo fudhanne yeroo Yuusuf Muusaas haa ta'u nabiyyoota ergamoota hunda fayyirrattis operaasiyoona nama godhuudhaan isaan kanaatu dandeettii yeroo dheeraa qaba. Mee waa'ee kanarraa barnoota irrattis hundaa'ee mee waan takka waa'ee teknooloojii kanarraa namootan jettee ijoo islaamaa mee nu himuu dandeessaa? Akkas egaa addunyaan islaamaa jaarraalee dabarte keessa dabarre tuni ulamaa'oota gurguddaa saayinsii, teknooloojii, injiinaringii, meedisin, filosoofii, sooshiyooloojii, farmaasist waan jennuun kana hunda ummanni islaamaa mataa isaatti qabaachuu ture dur ifumaaf gaafa ummanni islaamaa qaroomina qabu wantoonni hanga ammaa addunyaan tun itti fayyadamu jirtu irri hedduun isaanii khalaqa qaroomina ummanni islaamaa dur qabaatan sanirraa wantoota burqite san keessa yoo amma fayyaa fudhanne gizee ulamaa'ii jennu ulamaa'ii bakka lamatti bakka hedduutti adda baasuu dandeenya bakka lama qofa osoo hin ta'in ulamaan takka dhaloonni ammaa kun beeku ulamaa kitaaba qur'aana qur'aana rabbiitii fi sunnaa rasuulaa ulamaa jechuun ummata kana qofaa miti amma afaan ingiliffaatitti ulamaa yoo jijjiirre scholars jennaan scholariin tuni scholaarii diinaa kuni amma yuunivarsiitii islaamaa gizee jennamni biyya anammaa fale yuunivarsiitii islaamaa keessatti baradhe biyya adda addaatitti gizee yuunivarsiitii islaamaatitti namni kun barate jaane yuunivarsiitii islaamaa dheeyxee ati waanuma hadiisuma Bukhaarii, Muslim, Tajriidii waan barattusa yuunivarsiitiin islaamaa dipaartimentiin hadiisaa fi qur'aanaa waan if dandeesse takka qobatti if dandeesse achuma keessatti
qaroomina islaamaa keessatti keemistirii qaraata, baayoloojii qaraata, meedisinii qaraata. Yuunivarsiitii islaamaa keessatti yoo Madiinaa dhayite, yoo Yuunivarsiitii Al-Azhar dhayite, yuunivarsiitiilee islaamaa gurguddoo Al-Qaraween Morookoo jirtu tana yoo dhayite wantoota akkasiiti jechuudha. Mee amma qaroomina uummanni islaamaa addunyaa tanaaf arjoomanirraayin waa xiqqoo keessa nuu gaddeema. Fakkeenyaaf jalqabarra yoo fudhanne meedisin fayyaa jechuun gaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa buuseeti dhukkuba jala buusa. Dhukkubni gizee dhufe rasuulli keenya akka ittiif wallaanan nuu hime. Akkasumatti namni beekumsaan wantoota adda addaa xibba nabawii jaanii jiran amma. Xibba nabawii jechuun haala itti rasuulli nama wallaanuu ture waan adda addaa aashaaba takkaanuu mukkeen adda addaa sanfaagaa kibraa siituu narra keessa qabaa namallee ni gargaarta karaa adda addaatiin saniin if tajaajiluu jechuu waan rabbiin haala mijjeesse tanaan ilmi namaa haajaa itti bahee if tajaajiluu jechuu. Ulamaan xibbii beekamaan meedisin jechuu Ibnu Zuhur tanagaama warri taarikaa gurguddaan gizee tokko warroota akkaataa ilmi namaa itti wallaanamu dhukkuboota adda addaatirraa deemanii jechuun mukoota adda addaa amma farmaasitikaal industirii jaanii gurguddaan amma Ameerikaa keessatti faa sadarkaa duraa irratti argamu maltaay biiliyeenar tiriiliyeenar kaampaanii wanni jaamu kuni akkuma kanatitti uummanni gurguddaan sammuu qabu keessa dhufee sammuu isaanii tanaan dawaalee adda addaa oomishee dhukkuba adda addaatiif dawaalee adda addaa oomishee addunyaa gurgurata. Uummanni islaamas qaroomina akka amma farmaasitikaal industiriin addunyaan tun qabaachuu turte fayyaarratti akka Ibnu Zuhur faa qabaa jechuudha. Mee dubbiin teeti waa'ee fayyaa kanarratti dhukkuba bara kana keessa jechuun biyya Chaayinaa gaaga'aa jiru kana kan corona virus jaanii kana namichi muslimaa jechuun uummanni dooktarri biyya sanii guyyatti hoggu sadii namni yoo uduwate ufaan funyaan bishaan naqee baase dhukkubni saniin qabu waan jiru tokko fuula feesbuukaatiif waan takka irratti argaa jira. So wanni san gizee ilaalu amma teeknooloojii amantiin islaamaa guyyatti hoggu shan uduwadhaa jetti. Salaata malallee xahaaradhaa jetti. Mee waan kanaa hojii fayyaan kun akkamitti ilaaltame? Wallahi jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jaarraa amma keessa jirru kana keessatti ummanni islaamaatis qur'aana if booda dhiiseeti ummata badee amma suuta gaafa addunyaan tuni beeytee qur'aana deebitee wanta qur'aanni amata 1400 fi maal dura dubbate amma saayinsistiin Ameerikaa takkaan saayinsistiin biyya weestarnii tuqune irra amata meeqaan laffee harkee silaa qur'aana barate maybe gaafuma osoo yuunivarsiitii amata meeqan qarayin waan san faawundi godhuu danda'a jechuudha quraana beekee akkasii kan san jirre quraanni wantoota addunyaa tanarraa khalaqa qaroomina addunyaa tanarraa wanti inni of keessaa hin qabne hin jiru quraanni rabbi qaroominaan guutu qaroomina faranjiin amma itti gaddeebuu jirti. Yeroo gabaabdu ji'a kana keessa yuunivarsiitiin addunyaarraa beekamtuun yuunivarsiitii Harvard tan biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts Boston keessatti argamtu qur'aanni kitaaba addunyaarraa qulqulluu ka ilmi namaa ragaaf itti fayyadamtu qur'aana haqa kitaaba haqa qabeessa qur'aana wanti inni keessa jirtu waan haqaa ta'uu yuunivarsiitiin san yuunivarsiitii addunyaarratti sadarkaa takkaffaa keessa jirtu amma yuunivarsiitii khalaqa addunyaa tana keessa amma warri feesbuuk uumee warri tiwiitar uumee warri biyya tana biiliyeenarri tiriiliyeenarri obaamaan biyya tana bulchuu ture yuunivarsiitii sanirraa eebbifamee ba'e yuunivarsiitii saniitu qur'aana rabbiitiif ragaa bahe ragaa bahanii kitaaba qulqulluu ilmi namaa ragaalee adda addaatiif itti fayyadamu قرآن نبي محمد ربه كان إسلام كما كان سا قرآن جامو جاني الرقابهن وانا تنقافة تتديبيهوف الدنيان كرومين براجة لخوتي وانتوتا برا تعب ميقا خيسا أركو ترتي يرو قباب دو خيسا وانتوتا قرآن أمتا ميقا دور دبتي تديبياني حارين نهيما نتومن إسلام أو تنقافان تكاتي مدرسة كريجي بروخو ساينسيستين قدان الدنيا تنرى مكا قدان تلفي أركو يجو تماتي نقافة أما كورونا فيروس تشاينا خيستي أممي خانرة تركون أممتي أكما تأركتتي وانت سوشال ميديا خانرة ديمو توري دكتوروني غرغدان وانت خوني كلينسا وان دبرو فنيان كيسان دبري سنبنما توكي سنبنما مدي سودان غردو هاتي تسيجيسا جانيتي قرنو غداني وانسان أركن وانسان إفدوانا كي ننتم سانمال جاني
harka keessan qaceelloo dhiqadhaa fuula keessan qaceelloo dhiqadhaa funyaan bishaan keessa naqaatii gabbaa التمضمض جاتو بشام فنان الاستنشاق والتمضمض خانما ودوء ما دولت يدك مدرسة خيسة بيتو سني أما ركوبة الدنيا تنتي ركوبة متاتي لا الدنيا تنتي قا الدنيا تموتون أمة مشاينا كانت ديتي أيها ميقا دي بسجران صداتو تنا أكسيت صداتني جاتو توني قرومنا رب سبحانه وتعالى وان وضوء خيسة خاية وضوني خوني أكما أسر كل فتي تبري دوتي فايدة إني كابو فايدة رتي قامة خيتيف فيا خيتيف أقسمت قويا آخرة قبري تيسي إبسو في جنة خيسة صدركاسي والخاسون رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني قويا تتراشن وداتي صلاتو أكنما بهار بيرتا وجرنما بهار بيرتا بشان كيسة سينيبو كلنا نيجي تجاجو أكسي سانيغا وانتي جرتو قلتومي هردفتوت تي في آي سجنتا درجو سجنتا درجو تناخيستي تكنولوجي وجين والقبسيسني الرجويان واي تكنولوجي هاته دررتي وننتي خاصة جروج القبا تكنولوجي خيستي إنيوتو درا قرومينا سنقبا وانجو لالا جر إسا خيسا نموني إسلاما يرو ديرا بروتا كماتا مدورا جارا جهفا جارا شنفا خيستي وان خانان فيدما تران نتي هو ديرو إسا جر وان نمني أومي قفان فيدمنا توني غافي نتي هاتاتو هاتو أبو إبساتيني سنديبسا مي نموني بيرا فكينيا كيمستري algebra herrega jechuun herrega wanne kanneen irraa uumee maal nu himta maashaallah gaa durarratti waa'ee meedisinii dubbanne beekta waan meedisinii tanatti rarraatu jira amma fakkeenyaaf sarjarii jaanii qaama namaa kana baqeessitee wallaanu amma namni tokko dhukkubuma xiqqaa baqeessitee tan waan takka amma tirfaanjatii sanii anafaan keenyatti hin beeku waan marimaan irratti nama baatu yeruma gabaabduu keessatti si qabdee hogguusuma lubbuu sirraa baastu tagaruu laaftatti fayyuu dandeessu asii kun Ameerikaa tanatti asii uraniituma maashina tokko sikkan sirraa muranii ganama ciistee isaa booda galtee waan dalagatu dalagatta tun amma sarjariidha jechuudha sarjarii tana namni dura itti fayyadame baqeessee wallaanuun إمام الزهراوي جانين the father of surgery جانين الدنيا تناتو رقا بهاف جاتشو نما إسلاما the father of surgery جاتشون إمام الزهراوي كتابو ترجيرا أما نمني يونيفرسيتي لي برغدو الدنيا تناتي akka ibnu Sina ibnu Zuhur Imam Az-Zahrawi kanneen kana hunda kitaabota isaanii kan dur barreeffame afaan adda addaatiin isaan kun gaa ummanni islaamaa biyya hedduu qubata afaan isaanii saniin amma afaan addunyaan tun beektu jijjiirame warri riisarchii godhu deemee riisarchiilee isaanii san kitaabota san keessaa godhee waan addunyaa tanarraa dhabe achi keessaa itti argataa jechuudha san qofaa miti waan addunyaan islaamaa ittiin beekamtu guddoon amma beekumsa barnoota jechuudha barnootuma kana kan addunyaa kana yuunivarsiitii ajantayin yuunivarsiituma tana yuunivarsiitii amma barnuti dowlaan islaamaa gurguddoon qabeenya qabdulleen akka waan ummanni islaamaa qabeenya beekumsan qabneetitti qaraatiin beekamtuun addunyaarraa eessa jirti jennaan yuunivarsiitiin maqaan kan namtuuf kun amma yuunivarsiitii Harvardii mita biyya Ameerikaa keessa jirtu qaroomina keenya gaafa wallaallee nuti sammuu rabbiin nu kanne fayyadamuu dhabne kitaabni hundi nu harkaa yaa'ee kitaaba ulamaa'otiin teenya gurguddoon teknooloojii fi saayinsii fi wantoota adda addaa dur oomishte san ummanni akka beekutti nu saamee nurraa fudhate irraa fayyadamee ifiin guddisee nuti immoo qabeenya meeqa baasne isaan kadhannee irraa fayyadamu jira jechuudha shahaadaan amma biyya shahaadaa jechuun sartifikeetni amma ati suudii fudhattuu fi suudiin amma fale biyya islaamaa guddoo sartifikeetni ati suudii fudhattuu fi Ameerikaa fudhattu adda adda fudhataman qabu achi kaasiitti fudhatama qaba gisee asii dhayitee barattee dhayitee Ameerikaa xiqqoo malee sumaaf hin sujuudne nama afaan ingiliffaa kana haasa'uuf ummanni islaamaa gisee if wallaale sadarkaa rabbiin isaan irra kaayerraa gabbuuhe gisee if wallaalee if xiqqeesse rabbiin illee xiqqeenya fila beekumsa amma isaan jalqabeef deemaa akkana yuunivarsiitiin si tuqee ture bar yuunivarsiitii addunyaan tun beekta amma teknooloojii gisee dhufnu amantiin islaamaa amantii dubartii cunqursituu dubartoonni islaamummaa keessatti bahanii mul'atan majaala beekumsaa irratti oomisha irratti isaa warruma manaati ummata cover up ta'eetuma duubarraa waa deeggaru
dubartiin islaamaa kanaa miti. Manuma keessatti Zamana sahabaatis akkanan turre zamana duriis akkanan turre addunyaa irratti namni jalqaba yuunivarsiitii digirii kannitu assasee uumee yuunivarsiitii ijaare intala islaamaati. Yuunivarsiitii intala islaamaa dubartii University of Al-Qarawiyyin tajattu tabiyya Morokoo keessatti argamtu bara 859 jaarraa meeqa? Jaarraa 13 dura amata 1300 dura intalti tuni bara 800 jechuun bara jaarraa 8ffaa keessa bara amma nuti jaarraa 20 takkaffaa keessa jira 20 takkarraa 8 irrisi sigaltama sigal 13 jaarraa 13 dura intalti islaama ta maqaan isii Faaxima bintu Muhammad al-Fihri al-Qurashi jaamtu University Al-Qarawiyyin jaamtu biyya Morocco keessatti University Euro first degree awarding university in the world jaaniin amma yoo Google bante which is the first university in the world jetten Al-Qarawiyyin enyu university san assase takkaanu university san buurese jennaan intala maqaan isii intala nabi Muhammad fakkaatu Faaxima bintu Muhammad akka intala rasuulaan seene ummani maqaa isaaniitii walitti dhufe Faaxima bintu Muhammad al-Fihri al-Qurashi jechi deebite gosa rasuulaati deebite intala sani ta yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii ilmi namaa ol seenee beekumsa irraa shammatatee bahu ta digirii kanaamtu waraqaa sartifikeet amma addunyaa walii kannuu eegalte ta diploomaa jaan sumada digirii jaan maastireetii jaan dooktireetii jaan PhD jaan profeesara jaan intala islaamaati dura eegalee ta maqaan isii Faaxima bintu Muhammad jaamtu yuunivarsiitii dura gabbanti jechuudha. Maasha Allah. Hordoftoota TVI sagantaan teenya akkuma nu waliin daawwachaa jirtan waa'ee teknooloojii irratti eenyu qaroomina kana gad jalqabe nuti jennee qoma dhawachuudhaaf if baruu qabna. Teknooloojiitti gad deebine saniifuu insha Allah haarati qobaafanne walitti deebina. Assalaamu alaikum. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فولا جمتشودان TVI الرا اسن الديبن نجر. hordoftoota keenya baga nu wajjin turtan isiniin jecha nutis gama keenyaan nu waliin tura jechuun dirqama keenya inshallah sagantaa teknooloojiitii fi akkasumatti illee sagantaa dargaggoo wal qabsiisnee waan yeroo ammatti khalaqa uumaa takkaahoo durirraa jalqabee nuti keessatti if wallaalle irraa dubbachaa jirra kana keessaa gama barnootaa fi fayyaa xuynee jirra haa ta'u barnoonni kun damee qaba dameelee isaa keessaa quba takkaa fi lama jennee jalqabuu deemna mee ustaad ibsaan maal joolaalla. Jazakumullahu gabaarki boqonnaa dura qabxiilee babbareedduu haasaa mareechaa turre mee yeroo gabaabduu keessatti qaroomina ummata islaamaatirraa wantoota hayyoonni islaamaa gurguddaan addunyaa tanaaf teknooloojii haa taatu saayinsii haa taatu wantoota adda addaa haa taatu addunyaan islaamaa gumaachitee dabartee irra gacceeneeti qabxiilee itti haftee dabarra. Waa'ee barnootaa kaasnee turre yuunivarsiitiin jalqabaa akka dubartii islaamaatiin bara 859 keessa uumamte. Itti aansuudhaan sooshiyooloojii jaaniin barnoota hawaasaa. Sooshiyooloojii tana caalima guddaa Ibnu Khalduun jaaniin. He is the founding father of modern sociology jaaniin. Warri faranjiitillee ragaa baaniif jechuudha. Modern saayinsii tana akkuma barnoota gurguddaa uummata Giriikitti maxxansanii addunyaan tun uummata Islaamaatittis maxxansitee ragaa baatiif garuu nuti hin beeknu reedduu yoo qorannee riisarchii goonee arkine malee sociology qofaa miti. Historiography jaaniin, demography jaaniin, economicsii addunyaan amma itti fayyadamtu. Economy
waa'ee adda amma biyyatti akka ikonoomii kunuunsataa addunyaan amma warri siyaasaa jihee maal jiru siyaasaan ikoonoomiin cinaan jirre hin jirtu ikoonoomiin hawaasni tokko nyaatee buluu irratti hawaasa ikoonoomiin isaa jirtu nyaatee bula nama nyaatee buluutu mootummaa qabnaa hojii yaade jechuudha namni ikoonoomiksii dura faawundiin faader jedhamee yaamamu imaam ibnu khalduun jedhaniin filoosofii amma addunyaan irratti walfixa kaan filoosofara maarree jettu tana abbaan isii ibnu siinaa ibnu rushd ulamaa'ota gurguddaa islaamaa keessa warreen falsafaa addunyaa keessatti maqaan isaanii akkaan dhoomu mathematics takkaanuu herreega biyya teenya jedhan algebraa sababaa isaatiin kompiitarri arra itti fayyadamnu kun uumame yoo algebraan jiraachuu baate kompiitarri ati irra gatteessee dhoytu kun hin jiru backspace beetu akkami dhuftee yoo equationa mathematics Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi khaayirra dhaabbateeti namni kompiitara oomishe kompiitarri equationa algebraa irra dhaabbateeti oomishame beekumsa algebraa sigalte musingal algebraan tun maasii keessa ifufuu qooda tokko algebruma jechuun maqaa aalimi islaamaa guddaa kanaan walitti hidhataa jechuudha algebraa jaaniin father of algebraa jaaniin imaam Muhammad al-Khawarizmi Musa al-Khawarizmi jaan kana father of algebraa jaaniin algebraa amma faranjiin tun itti mataan dhukkubee yuunivarsiitii keessatti waan adda addaatiin si barsiisan kana abbaan isii uume nama islaamaatii jechuudha jiyoomeetirii jennaan malee aljeebiraak jiyoomeetiriin warree Umar al-Khayyam akkasumatti Sharafuddin Attusi imaamoota jedhamu gurguddaa filoosoferoota islaamaa mufakkirtoota islaamaa hayyoota islaamaati warri jiyoomeetiriis lafa kaa'e amma maasuma tana keessa gakkuttee sadarkaa fiinxeetitti ama yuunivarsiitii biyya tanaa keessatti wanti ati baratu kaalkulas baratte jechuudha kaalkulas kana warri baratu sadarkaa dhumaati irratti ummata injiinaringii faa barachuu deemu ummata akkasuma waa'ee sarjarii faa waa'ee meedisiin barachuu deemu dirqama sadarkaan isaanii baayoloojii keemistirii fi kaalkulas kana barachuu qaban algebraa fixee jiyoomeetirii fixee kaalkulas kana keessa dhufa jechuudha akkaataa waa itti qammaman waliin nannaqan hangam takka doozii wantoota akkanaa kana kaalkulasiin maasiirraa gararree oliiti jechuudha kana namni uume alhaazin ibnu haytham faajaniin natural science warri uume scientific method amma university chemistry radis scientific method warari H2O maari jani ol khakaayan tana scientific method tana warri jalqaba lafa khaay ulamaa'ota islaamaati amas maasi khaysa gadeebite trigonometry janin ibnu mu'az al-jayyani عالم جانين عالم إسلام جدا وركنا ما أبوتي وانتوتا خنا خاي وما تروجي تفايه تكنولوجي نمنو تهاسو إنه قدر راسا جرو جرجود دون وان كان الراد وفتكر ومن خان الراد وفتكر سو كرو منو كنجرو نجرا إن تكنولوجي في دون دندسو بر تكنولوجي را قررين ولي تلمينا ما يتي في انتي بوجرو أما كمبيوتر خنا الدنيا تيسيا جامي كمبيوتر ما خنا الجبرا عالم نخين محمد بن موسى الخوارزمي ومي جiraachuu baate kompiitarri khulaafatte uumama ilmina ma arra haajaa ittiin bahuu jechu astronomii jetta waan samii keessa ol ummata islaamaati tana hunda mokoree ture seenaa islaamaa keessa muuvii hedduullee irra dalagamee namni ilaaluu danda'a akkamitti ilmi namaa samii keessa bararuu danda'a qilleensi akkamitti nama gadi hin deebisne hangam takka ulfaachuu qaba maal jorre yamdan ulama islaamaatitu takhtiita godhee lafa kaa'ee gabbuuse jechu keemistirii alqindii nama ja'amu isaan waa'ee biizinasa amma yoo fudhanne itti deebineega biizinasmeen arraa addunyaa irratti uummanni hedduun tunilleen teknooloojii wajjin fayyadame dubartiin beekamtuun biizinasa keessatti bar Khadiija bintu Khuwaylid haadha mana rasuulaati bar namni biizinasa ajaa'ibaa dalaguu ture radiyallahu anha ka rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam osoo isan fuudhin dura isaa amata 25 ifitti yaamtee isa dargaggeessa amata 20 jiru biizinasa isaaf dalagu ture bar sharia islaamaati amma intala islaamaati naawle jetta beekumsa waliigalaati kitaaba yoo deebine ibnu abbaas ka rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi ta'wiila illee barsiisi jee du'aayi godheef akkasumatti
beekumsarraa yoo fudhanne dubartiin islaamaa hin jirtu addunyaarra jaama. Obaamaa amata 8 biyya tana bulchuu ture advaayizara qaba. Advaayizaroota isaa keessa nama musliimaatii jira. Sanuu intala dubartii ta da'waallee gootu ta da'waan beekamtu dooktara jabduu intala maqaan isii Daaliyaa Mujaahid jedhamtu. Dhimmoota adda addaa irratti Obaamaa gorsiti. Barack Hussein Obaamaa duwwaa jechuudha. Nama Ameerikaa tana bulchu warra gorsu keessa intala musliima ta Daaliyaa Mujaahid jedhamtu yoo namni islaama yuutuubii irra barreesse muhaadaraalee isii maasik nagootu bakkoota adda addaa konferensiilee islaama adda addaa gootu intalti san gorsitu Obaamaati. Dhimmoota biitti itti bultuu irratti jechuudha. Tone wantoota xixiqqoo qaroomina uummanni islaamaa addunyaaf gumaache ta addunyaan tun isiirra dhaabbattee teknooloojii amma nuti ciisa dhabnee fi waywaannu tana sanirra dhaabbatanii isaan uumanii jechuudha. Jazaakallah khairan jazaa. Hordoftoota keenya sagantaa dargaggoo tan teknooloojii hojii jirru tan akka malee hedduu sammuu ilma namaa keessa deddeebitee nama gaafachiistu keessa jirra jechuudha. Kuni teknooloojii keessatti ilmi namaa waan kana ala bahee jiraachuudhaaf ni ulfaata. Yoo garuu khalaquu danda'e xurree uummanni kuni kaaye. Maagada isaan kaayan kana keessa deemtee bakka san dhaqqabuu dandeessa. Haa ta'u mee gaafilee takka takka teknooloojiin maal faayidaa ammoo miidhamni isaa maali? Sani gad deebina. Mee yeroo tokko teknooloojiin kun faayidaa ni qabaa waan jedhanii jira. Mee faayidaalee isaa gabaabsiti maal faa jetta? Jazaakallahu khairan durarratti wanti osoon gaafii ta'e deebisne tuquu barbaade ulamaa'ota islaamaa hedduun gattarreesse dandeettii isaaniitii fi qaroomina isaan addunyaaf arjoomanii dabaran gizee wantoota kana dubbadhu namni taa'ee daawwatu akka ittiin fakkaanne ulamaa'ota saniin dhaadachuutti akka jiru tun dhaadachuu osoo hin taane seenaa teenya ta'e irraanfatamte akka ummata islaamaatitti keessaafuu dargaggoon jaaraa 21ffaa keessa jiru ka ijaa gurrisaa weestarnii qofate beekumsatti uffata uffatu laallachuu irratti akkamittiin dubbadhaa akkamittiin quba lulaa akkamittiin deemaa akkamittiin ciisaa akkamittiin ka'aa akkamittiin dhaabbadhaa dargaggeessi itti laallatu kun hundi akka baratee abbootiinsaa ta'inni lakkoofsa lakkaawwatee itti galu ta amantiin takka warra qur'aana rabbiitti irra dhaabbatanii qaroomina gurguddaa kana addunyaa arjooman ummatuma akka keenyaa maqaa islaama qabu Muhammad Faatimaa Aishaa qabutu qaroomina gurguddaa nuti arra isa malee ijin qabne kana uumee dabre addunyaan tun silattuu haqan qabdu ummanni diddiibee kuchiisee ulamaa islaamaa tana maqaa isaanii dhooyseeti maqaa warra Giriikaataa amma fakkeenya Muhammad Aljibraa fa'aa akkasi fuulanii maqaa isaanii waan jijjiiranii tanaaf wanti an jechuu barbaade waan kana yaadachiisuuf dargaggoonni keenya nutis qaroomina keessatti akka islaamaatitti sadarkaa nuti qabnu jira dhaadachuuf osoo hin ta'in qaroomina addunyaa islaamaatiif arjoomaa turre tana ifi dhagahee nuti ummata waan namni uume jala qofa deemu osoo hin taane wahiisiif khalaquu dandeeyu khalaquu gida jennu ruuhii namatti afuufu osoo hin ta'in waan takka uumu qaroomina rabbi sii kanneen surrii rabbiin sii kanneen itti fayyadamte waan addunyaa fayyadaa waan ilma namaa kana waa laaffisaa uumuun tuni waan nurraa eegamu jechuudha. Sani ati gaafii na gaafatteetiin deebi'a faayidaa teeknooloojii jette. Teeknooloojiin yeroo ammaa tana keessatti addunyaan tun akka yoo waan teeknooloojiin hin jiraanne jiraachuu hin dandeessutti ilmi namaa yaaduu eegalee jira. Amanee jira fudhateetuma bishaan irra dhugee liqimsee jira. Addunyaa tanarra teeknooloojii malee jiraachuu hin danda'u. Amma anaafati yoo fudhanne feesbuukni yoo hin jiraanne hangam takka dachiin tun nu dukkanooti iflaaluu dandeenya nutummaan jechuun nama qofatti osoo haasoyne jechuun hangam takka feesbuukaa wajji walitti hidhamnee jira hangam takka sooshaal miidiyaan amma inni guutuun teeknooloojii miti teeknooloojii irraa waan firii lama sadiiti si galtamo siin galle faayidaan teeknooloojiin qabu guddaan dalagaa ilmi namaa amma fakkeenyaaf yoo biyya amma nuti beektaa biyya teenya irra haasoyna biyya teenya amma qotee bulaan keenya abbootiin teenya akaakoleen keenya warreen qonna qotuu turan yeroo teeknooloojiin hin jirre humna isaaniitu cicciramee dhukkee daaraa tahaniiti limmata kuntaala tokko oomishuuf baatii meeqa itti fudhata teeknooloojiin amma dhufteetun immoo osuma inni taahuu osoo humni isaa osoo warafaan daaraa tahee dhukkeen irra galagaltee shakli ilma namaa keessaa illee hin baane laaftumatti ilmi namaa
dachii khataraa biyya teenyatti khataraa waa xiqqoo miti hektaara meeqa asuma taa'ee irra beetuma tiraakteera guddaa kana asii qabee achiin baasee as deebi'a. Teknooloojiin wanti kun ni guddata. Osoon guddatiin bishaan obaasuu feeta. Dur lafa tana qotanii boo'ii baasanii bishaan lafa tana keessa kutee marga kana hunda akka biqilchuuf bishaan kun fayyadama. Amma teknooloojii jira. Teknooloojii lafuma tana jala meeshaa bishaanuma irratti uumte bungootee amma waan jenereetara jedhanii biyya teenya akka matoora jenereetara akka darbanii tuubboon bishaan irra fayyadaman san teknooloojii oldii keessaa takka amma teknooloojii yeroon itti dabarte amma teknooloojii guddoo dhufte humnallee hedduu simbaasisne tallaaftumatti itti fayyadamtee haajaa itti bahuu dandeessu jechuu walumaa gala teknooloojiin tuni bu'aas ni qabdi miidhaas ni qabdi bu'aan isii haala addunyaa keessa jiraannu tana keessa jiruu fi jireenya kana namaaf laaffisti. Fakkeenyaaf teknooloojii irraa takka telefoonuma amma nuti harkaa qabnu kan ummaatiyya tana biyya jirtu an Ameerikaa irraa dubbisuuf yoon telefoona hin qabaanne asii iyyee biyyan nan dhageessu garuu waan kana gisee lakkoofsa sii gattu kee itti naqe anaa fi ummaan tiyya teknooloojii kanaanii yaada baanaa jechuu ifa dukkana bara dukkana tana keessa amma nuti teenyeeti Ameerikaa teenyeeti addunyaa guutuu irratti amma sagantaa dargaggoota tana namni daawwataame teknooloojii jira teknooloojii miidiyaa taqil tana irratti warri waa barate ol bahee saatalaayitii takka samii keessa kaa'ee asirraa lakkoofsa takka nuu kanneen nuti asii haasoyna biyya teenya banatanii riimootiin televezyiina banatanii nu laalan faayidaa da'waa itti barachuu jiranii jechuu wahiin ifirraa dhoorkanii jechuu aduwwiin ifirraa ittisanii jechuu faayidaa adda faayidaa guddoo hangana ja'amtee hin lakkaa'amne teknooloojiin qabdi. Akkasii hordoftoota keenya TVI gubbatti kan isinii dabraa jiru ammallee sagantaa dargaggoo fi teknooloojiiti. Inshaallah gaafileen teenya ta'amma booda jajjabduudha laaftuu seetanii nu biraan fagaatina as deebi'aa kaanis shikif ja'aati nu wajji tura. Mee teknooloojii tana gizee yeroo seentu beektaa if wallaaluunis ni jirti. Akkasi. Amma haala teknooloojii keessatti namni faayidaa isaa hedduu ni beekna. Miidhaa isiitirraa heddummina na haasofnuudhaan jaaladhe. Akkasi. Amma fakkeenya waan si faayidaa hin qabne fakkeenya akkuma moobaayilaa jennee moobaayila kana gubbaa quraana irra barachuu dandeessa waan gaarii hedduu qaba. Osoo kun jiru waan gaarii kana dhiistee waan si galtee yeroo si hin qabne irratti yeroo kee dabarsuun miidhaadhamu akka biyyatame. Jazakallah waan gaarii amma beektaa waan teknooloojii keessa gabbuuneeti teknooloojii irraa takka taate sooshaal miidiyaa yeroo ammaa tanatti gaddeebine tuni kalaqa teknooloojii keessaa isii takka bu'aan isiin qabdu akkuma guddoo taatetti yoo namni ilmi namaa waan takka akka bu'aa sii qabaattu akkasuma akka hamtuu sitti dalaydu abbuma harka jirtii jechuudha. Sigaltama singal sumaatu bu'aa irraa buufata sumaatu itti dhamahee faayidaa ala if baasaa jechuudha. Teknooloojiin tun wanti uumamte tun hundinuu ilma namaa gargaaruu fi ilma namaa hundinuu islaamummaa akka irra dalagannuuf hin uumamne takka takka irra hedduunsi namni akkanumatti wantoota takka takka amma haaluma adda addaatiin dhimma itti bahuuf uuma taha. Fakkeenyaaf amma feesbuuka yoo fudhanne barataa Mark Zuckerberg fi saahiba isaatu University Harvard keessa baratan University reefumtan nuti maqaa isii dubbanne ta quraanaaf ragaa baate san keessa barattoota achiiti. Gizee amata afur qaraate amma kun software engineering baratan ummanni kun gizee University keessa eebbifamuuf marhala dhumaatirra geessu amata dhumaatirratti research takka dalayde khalaqa tokko mul'isteeti eebbifamta. Isaan khalaqa uuman خليني سانيكون أكملتي يرو دراتي وانتي سان ومن نبيتا درجة جيزي يونيفرسيتي سين وان درجة جودا تدي بنبيتا جيزي يونيفرسيتي سين جندرا فجاتا يونيفرسيتي خيسة خب ما يتلاقي أما صاحب هورة تشوفي ميا كمتين صاحب هورة دا فكينيا فكا وان إسلام دوركا جال الليفا أكملتي تين دبرة أدا بكتكتي ولك أبي بريني إسان كيسة تكتنين جال ولال دار دابتني تي وان المينا ما دميتي بهو uuman bara 2004 amata kudha jaha dura yeroo dheertuu wanti san isaanuma harka turte jechuudha. Yeroo gabaabduu takkatti yuunivarsiitiin san irraa bitatte. Yeroo gabaabduu takkatti namni kumni 100 gahu waan san fuudhee itti fayyadamuu eegale. Lakka jettuun mootummaan haajaak goote xiqqoo waraanni Ameerikaa akka itti fayyadamu goote.
amma feesbuuk ma kana bar teknooloojii irra haasaa hojirraami yeroo gabaabduu booda wanti kun addunyaa wal gahee amma sadarkaa tokkoffaarra jira jechuudha nama biiliyoona 2.3 meeqaatu arra feesbuuka fayyadama feesbuukni kun akka tabaatitti ijoolleen eeybaaf riisarchiif qopheessite addunyaa dhimma itti bahu jirarra akkamitti dhimma itti bahan nutuu da'waa bareedduu tana akka uummanni keenya nu laaluuf cinaa saatalaayiti irra gaddiisna akkasumatti uummanni feesbuuk irra taa'ee karaa laaf nu daawwachuu jiran waan isaan riisarchiif qopheessan san irra taanee teenye dhimma itti bahu jirra jechuudha faayidaan san yoo taate miidhaa irra haasoo inni jettee heddumeessee dhiifama yoo hin gaafii teessi dura karaarraa maqee miidhaa isiitirraa yoo haasoo inni taate duraan lubbuma tiyyara hangam takka nama miidhaa yeroo hedduu kompiiteraa fi moobaayila fayyadamu ture amma ijaan fagootti yoo maansiraa uffadhe malee makiinaa oofuu hin danda'an amma ifii tiyyaaf jechuudha rakkina maaliiti yeroo hedduu kompiitera taa'ee waa barreessuu fi moobaayila tana laaluurraa kan kahe ija tiyyarra dhiibbaa fiti wanti kuni akkasumatti waqtii teetirra dhiibbaa fiti waqtii jechuun yeroo rabbiin nu kan ta guyyaa qiyaamaa rabbiin irraa nu gaafachuu taa'u tanarra teknooloojiin yoo nuti itti fayyadama sii wallaalle karaa rabbiin hin jaalanne itti fayyadamnu taate yeroo rabbiin nu kanne ta guyyaa qiyaamaa irraa haaliini nu gaafachuu taa'u tana bilaashitti dabarsu jira jechuudha fakkeenyaaf lamaan akijan alwaqtu kasayfi taqxa'uka أو تقطع لك جان يو الدنيا يرون أكصيفي تكن وامرتو يو أتي وهم مرتو بيت ويسي مرتي يو أتي وهم مرتو بين مسو مرتي يرون روحي دا جان شطران time is life جانا مديب يعني جرو دا يرون تو يرون رتي ديبا فيدو فياتي ترتي لكوبا فيدو أما فكا يو موبايل والكبا لا أولي إفان ساخوني ديبا نورا فيدي أكسومتي هنغومي إني أونن نوديهاتي نورا تاوتا كان فايبريشني إنو أومخون سيغالتا مو سينغالي أونت يونو سوكي أونت نيرتي ديبا dhiigaatii illee fidaa deemaa jechuudha. Hirriiba hunda nama dhoorku wantoota akkana jechuudha. Hangasuma osoo wanti isiin qofa uumamni isii badaa tahee faayidaa ala si baasuu osoo hin ta'in hangam takka hangaata akka ati itti fayyadamteetu rakkoo qabaachuun rakkoo sanii olis fiddii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma teknooloojiilee addunyaan uumte tan akka itti fayyadamnu hin beekne deebisneetuma ifitti as dhoyne jechuudha. Teknooloojii irraa amma meeshaalee waraanaa addunyaan tun lola addunyaa sadaffaa irraa sodaatan akka miisaayilaa fa'aa hamma biyyoonni gurguddaa niwukileer waliin sodaachisan tana tuni khalaqa teknooloojiin ammaa uumterraa kaas taa'ee Ameerikaan tun biyya takka dhabamsiisuu dandeessu guyyuma takka keessatti ta biitii biraa takka teessee Ameerikaa tana guutuu dhabamsiisuu dandeessu kun khalaqa teknooloojiiti jechuudha yoo amma aaree ilmi namaa wayin dhabamsiisa jee namallee ni balleessiti jechuudha qiyaamallee wanti tun fiduun ooltu. Sanifu teknooloojiin tun hedduu waan khatara jechuudha. Waan khatara yoo akka ati itti fayyadamtu hin beekne si galta moo si hin galle yoo ati nama aqlii qabu taate aqlii rabbiin si kennetti fayyadamtee waan bu'aa si qaba hanga ati itti dhimma bahuu qabdu qofa irratti oolchattee bu'aa irraa buufattee kitaaba rabbii godhattee ganamaa galgala teknooloojii tana yoo haajaan itti sii jiraatte barama teknooloojii haasaa jira teknooloojii feesbuuka xiqqaa qofan sahin waan sanii oliiti waan isii san hundeef keessaa qabaati. Teknooloojiin tun barachuutti haajamte ittuma fayyadamuufu sammuun ta'etu qara ta'uutti haajamte waanuma namni sammuu qaraa uume tana atu itti fayyadamuuf sammuun ta'e sharp ta'uu qabdi jechuudha yoo ati immoo sharp taatee ittiin fayyadamne as deebitee dhukkeessa kaasii jechuudha akkasuma akkasii miti akkasi tanaaf teknooloojiin tuni haala ati itti fayyadamtu irratti hundooyti. Imma si fayyaddi imma si miti jechuudha. Mee garii takka wayita teknooloojii kana keessa gad deebinee teknooloojii kana keessa amma akkuma ati jette sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffannaan hawaasni addunyaan guutuu waan harkaa qabu san dubbata. Sooshaal miidiyaa kana keessatti ilmi namaa yeroo isaa keessatti jechuudha takkaffaa wayita salaataa fa'aa teknooloojii wajjin wal qabsiisee teknooloojii ani ammaan tana nama hariifa ifinjoo jechuudha bakkaan teknooloojiidhaan kutee ifinjoo san salaata dabarsuu waliin miidhaa sanii wajjin maal fa'arraa nu himta. Jazaakallaa akkuma ati amma xuuxee wanta na beektaa waan hunda wantoota takka wantiin irraa usuuf anis dardara atis dardara wantoota nu laaltu rabbi subhaanahu wa ta'ala lima taquuluuna maa laa taf'aluun jaa maaliif waan ifiitiin dalayne
namaan jettanii jira saniifin xiqqoo if qusachuu jira malee waan hedduu keessa haasa'uuf si galtama sin galle akkuma jenne salaanni nuti dur salaannu abbootiin teenya salaatu turtee fi salaanni nuti amma salaatu jiru tokko miti maaliif jennaan nama biiraa kuti biiraa bar amma imaama lallataa mi'ati imaamni amma salaachisee assalaamu alaykum garagalee sila sunnaan rasuulaa teessee zikrii gootee subhaanallah jettee waan qaraamaa san hunda qaraatee kaatee sunnaa salaattee bar ba'uudhaame ilmi namaa gisee assalaamu alaykum jettee miseejii meeqaa dhufe xaa ol godheetuma osoo jamaan guddaan kun maskiida keessa taa'u xaa godhee laala jechuudha hangas takka namatti irkattee jirti salaata dura laaluu turte salaata dura osuma laaluu jirtu sitti azaananii cuftee maskiida seentee abuu wanti tun na dabarti Allahu akbar salaata rakaa meeqa salaattee hin beektu ilmi namaa tokko tokko gaafa isiin tun keessa kuchiiste teknooloojiin qaraaraa gorsite TV banateeti yoo amma fakkeenyaaf namni jaalalti kubbaa afaan itti jirtu jaalalti kubbaa hisaabaa baaste jechuudha TV qiblatti achi deebifatee hanga salaatu kana akka gooliin naqamtu hin dabarre qiblatti garagalfate Allahu akbar laala faatihaa qaree moo waan achi booda rasuulli itti daadhaa jee qaree moo gabbu'ee sujuuda bu'e moo hin beekne akkanumatti naman harkine gisee moobaayiliitti bilbilame ol fuudhee osoo salaatu jiru banee siigaltama singalle miiseejii dubbisee kiisha gaddee eebbifata. Anamma wanti konfiis na goote tabiraa takka amma guyyaa jimmataa harakaan adda addaa haasoyni lagwiin jechuu jummaa nama jalaa balleessiti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessa dubbate. Amma moobaayila tana yoo namni miiseejii sitti ergee siigaltama singalle ziiz jechuu miti ara ziiz jetti ati khutbaa godhu jira imaamni ol fuutee miiseejii namni sitti ergee tana yoo dubbiste. Salaanni khibatu. Khabar dubbisuun bara kanama dubbatee ammallee yoo barreessite waan haasa'u barreessa beektaa ilmi namaa salaanni kun ni badamuun badu عالمات غرغدان itti gaafachuu jira jee gaafiidhaan ulamaa fatwaa gootuufaaf qabachuu jiru jechuu hangana takamaaltu dhiibbaa teknooloojiin fitte yeroo ammaa tana keessa rakkoo isii teknooloojiin garuu waan takkaan asitti tuquu barbaada osoo inni irraanfanne yoo gaafii teetirraa illee bahuu dhabe nuti amma dargaggoonni islaamaa kan jaarraa kana keessa jiraatu dargaggoota teknooloojii khalaqa ilmi namaa akka keenya qabaatii sagaltee garaa haadha isaa keessa ta'ee taa'ee baatii sagal booda rabbiin isa dhalchiisee dhalatee addunyaa rabbu'ee oomishe tana dukkana sadii boodaas dhufe tana fayyadamu jira. Garuu irra guddaan ummanni islaamaa dargaggoonnis warri qabeenya qabuus ummata khalaqa adda addaa uumuun arkitu rakkoo wanti itti deebi'uu barbaade. Khalaquma ummanni itti uume kana ifin balleessuutu guddata. Dawlaa islaamaa gurguddoo keessatti. Fakkeenyaaf amma yoo fudhanne gaafa pirezidaantiin biyya tanaa haareenii dooma turaab kajaaniin Doonaald Tiraampiin mootummaan rabbahu gizee ziyaaraa isaata duraa Saawudii dhaqe. Biyya Suudii Arabiyaa jechuudha. Biyya quraanii waahiin itti dura buute. Biyya nabiyyi keenya achi dhaqe. Biyya san gizee dhaqu tiriliyeena meeqaanii waliigaltee walii mallatteessan jechuudha. Maali meeshuma waraanaa tana Suudiin Ameerikaa irraa bitti. Ummanni islaamaa ka meeshaa akkasii oomishu san ni dhabame. Moo qabeenya akka Ameerikaan qabdu ummanni islaamaa dhabe. Waan jettu na gaafachiisne akkasuma akkasii miti. Qabeenya yoo taate garbiin tun cinaan takka walitti heddummaatti dawlaa islaamaati irra hin qabdu. Dawlaan islaamaa immoo qabeenyaa fi karaa bifa gaariitti baasuu dhabuun namarratti hojjetee ilma namaa sammuu gaggaarii sammuu smaartii oomishuu dadhabuun qabeenyi isaa kun kute. Amma uummanni kun waa takka malee sammuun qulqulluu waa oomishte biiliyeenara gurguramti. Arra abbaan feesbuuk oomishe dargaggeessi xiqqaan liistii addunyaa namoota 10 tujjaara addunyaa yaan khatiriileen biiliyeenarsi keessaa nama sadarkaa sadaffaa moo afuraffaa irratti argamuu jechuudha. Microsoft Bill Gates amma namni baroota hedduuf
addunyaa tana tujjaarummaan sadarkaa takkaffaarra jiru nama Microsoft uume. Microsoft jechuun koompiteera gubbarratti koompiteera guutuu osoo hin ta'in koompiteera waan irra babarreessinu san arkitee Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint wantoota kana oomishe inni wantoota kanaan qabeenyi isaa gala inni tujjaara addunyaa takkaffaa qabeenya guurreeti isaaf geessedha. Maaliifi qaroomina abbootiin teenya islaamaa dur qabaachuu turan san ummanni islaamaa ka amma jiru keessaafuu dargaggoon arihu cehee qabu fiiguu jalaa bahuu danda'u fiigee waa dhaqqabu ka ergatan ergaa tolchu ka dubbatu dubbii tolchu ka dalagu dalagaa tolchu ka deemu deeminsa tolchu sammuu rabbiin kanneeftana itti fayyadamee khalaqa adda addaa ka akka ummanni yahudaa fi nasaara ganama galgala nutti as baasanii nutiin kun dalagaa biraa dhabnee sanuma faarsu sanuma kana irratti beekamtee adda addaa harkachuuf itti dhamaanu kana maaliif ummanni islaamaa qaroomina dur qabu san dhabeetu na yaachise sanumaan ibsachuu barbaade galatoon. جزاك الله خير خير الجزاء هردفتو تخينيا أكما بيكا مساقنتا درغوجين ترتي غاري أكاقوني أبديقون دوبانو تيس غمت أمورها أتي تركان فنيجر أموراتي ونيسينين جنو وانبراتيس أسو هنتاني غم خينيان قلب الرا غلطو ما إسينين جتشا ساقنتا تي في آي خنقويا أرانتنا درغو في تكنولوجي وجين ترتي قولو خيسانيف غلطو ما الراس ساقنتا براتي وجين ترتي غاري إسينين جتشا غم خينيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال